Pireezdaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Traamp miidiyaalee biyyattii keessa jiran gurguddoodhaan diina uummataa jechuun erga qabanii bubbulaniiru. Pireesiin dhukkuba guddaa qaba. Hamaadha. Waraana kaasisuullee malaa yeroon itti jedhanis baay'eedha Traamp. Dhibba darbe kanaas immoo miidiyaaleen arrabni abaarsii fi maqaa balleessan Pireezdaant Traamp biraa dhufu nutti baay'atee jedhan gochaa isaanii kana fuuldura dhaabbachuudha. Gamtaadhaan hojiitti seenaniiru. Obsi keenya dhume nurraa haa dhaabbatu. Dhaabii jedhuun miidiyaaleen qaban hojii isaanii keessatti akkaataa itti fufiinsa qabuun ibsa gulaalaa hookanis editooriyaalii dhiyeessuudhaafis murteessaniiru. An jalqabanis jiran. Haaluma wal fakkaatuun mirga pireesiitii dhaabbachuudhaan gaazexaawwan Yuunaayitid Isteetsi keessatti maxxanfaman 350 ibsa gulaalaa kamisa darbee baasaniin Pireezdaant Doonaald Traamp gochaa isaanii kana akka dhaaban gaafataniiru. The reason they're doing these editorials is because the criticism of the press has been so. Sababni gulaala akkanaa dhiyeessuun barbaachiseef qeeqni pireezdaanticharraa pireesii irratti godhamaa jiru faarumaan baay'ate dhaabbachuus dide. Kanaaf egaa san ofirraa qoluudhaa akkasumas immoo barbaachisummaa pireesii walabaa hawaasa Ameerikaa barsiisuudhaa gama isaaniitiin kana gochuu barbaadanii anjettu laatnoot daayirektarii iddugala First Amendmentiiti. Kanumaan walqabatee muuzeemiin niwuzeem jedhamu as magaalaa Waashingtan DC keessatti argamu an mirga yaada ofii walabaan ibsachuu heera Yuunaayitid Isteetsi keessatti keeyyanni tokkoffaan First Amendment jedhamu akka eeggamu barsiisuu irratti xiyyeeffatuu fi seenaa akkaataa koominikeeshiniin addunyaa irratti itti jalqabee qoratuu fi galmeessu guyyaa torban darbe keessa gaazexoonni 350 ibsa baasan sana. Hawaasa yookaan immoo daawwattoota muuzeemichaa barbaachisummaa pireesii barsiisatii akkaataa itti abaarsa Pireezdaant Traamp miidiyaarraan gahaa jiran kana irratti dhaaban barsiisaa oolaniiru. Pireezdaant Traamp erga pireezdaantii ta'anii filamanii hojii jalqabanii qabee miidiyaawwan isaan qeeqan abaaruu akka hojii tokkootti waan qabatan fakkaata. Miidiyaan diina uummataati jechuun isaanis qooda miidiyaan dimokiraasii keessatti qabuu fi taphatu dhoksuudhaa jedhan qeeqxonni isaan immoo. Dubbi himtuun masaraa mootummaa Ameerikaa White House Saaraa Hakbii Saanders garuu walqooduu biyya keenya keessatti uumameef sababaan ta'e miidiyaadha. Pireezdaantii kana caalaa miidiyaatu gahee guddaa taphatee jechuudhaan Pireezdaant Traamp bira badiin akka hin jirre ibsan. Gaaffii gaazexeessitoonni dhimmuma kanaan walqabatee isaanii kaasan yeroo deebisanitti. Pireezdaant Traamp waan isaan qeequ miidiyaa irratti arginaan battaluma feek niwusiidha. Oduu sobaa jedhanii maqaa itti diban. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi hoolaalame immoo namoota paartii Riippablikaanii deeggaran 5 keessaa 4 miidiyaan Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon Tiraamp irratti hammeenya qabanii amantaa jedhu akka qaban qorannoon hojjetameen agarsiisa. Jibbii miidiyaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti haaraa mitii beektonni jedhan immoo gama hawaasa biyyattiitiinis hoolaalame miidiyaalee gurguddoo biratti. Erga Pireezdaant Traamp filamanii amma tokko ol ka'ullee duris hawaasni bal'aan miidiyaawwan kana qeequrraa gadi taa'een beekuu jedhan. Kun hundumtuu akkuma jirutti ta'ee Pireezdaant Traamp waan isaaniin liqimsamne hunda maqaa feek niwus jedhu yeroo itti dhooban rakkina hidda gadi fageeffate uumaa jiraachuusaa an dubbatan immoo Roob Wezman Pireezdaantii eddugala Public Citizen jedhamuuti. The aggregate effect is to make it difficult to have serious policy discussions in the United States because people who are fans of President Trump, who actually take seriously what he says, even though such a high proportion of it is false. Akkuma waliigalaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti marii imaammata irratti xiyyeeffate seeraan mari'achuun dadhabsiisaa ta'aati jira. Haalli itti Pireezdaant Traamp waa'ee miidiyaa haasa'an kanaaf gufuu guddaa ta'eera. Kana wanni ta'eef immoo deeggartoonni Traamp waan inni jedhe hunda akka dhugaatti fudhatan. Oduma baay'een isaa soba ta'ee jiru jechuudha. Saniin achi jarreen kun marii hawaasni kaan dhugaadhaa fi waan lafarratti mul'atu irratti hundaa'ee godhan hundarratti hirmaachuun barbaadan takkaallee hin danda'an. Santu rakkina guddaa uumaa jedhan. Gama nagaa gaazexeessitootanis erga Pireezdaant Traamp miidiyaa qeequu baay'isanii gaazexeessitoota maqaadhaan odoo nafiin waamanii arrabsuudhaa fi waa'ee isaanii tiwutarii irratti barreessuu jalqabanii as gaazexeessitoota biratti sodaan nageenyaa uumamaatii dhufeera. Bara 2018 qofa Yuunaayitid Isteetsi keessatti
gaazexeessitoota 31 irratti sababa hojii isaaniitiin haleellaan adda addaa irratti geechifamee ani Tigisti Gammeetii nagahaan.